Akkam jirtan hordoftoota teenya kabajamoof jaalatamoo kun Arbor Online School Arbor YouTube jechuudha. Chaanaala kanarratti waa hedduu argattanii waa hedduu barattu waa hedduu irraa jijjiiramuu dandeessan jechuudha. Mee guyyaa har'aa Arbor Online School irraa waan gabaabduu takka isinii qabadhee dhiyaadheera. Saayitii kana waliin turtiin keessan hanga xumuraa ta'u irraa fayyadamaa isiniin jechuun barbaada. Egaa saayitichi kana asirratti arginu kana 2kstrx.com jedhama. 2kstrx.com kun invest irratti godhee jira jechuudha. Deposit irratti godhee jira. Mee amma kallattumaan haa ilaallu. Garuma saayitichaatti seennaa. Egaa haala kanaan iddoo deposit jettu tuquudhaan deposit irratti goone erga deposit goone raawwannee booda kallattumaan recharge tayyattu tuqna jechuudha. Saayitichi kana fakkaata. Saayitichi kun parsantii dhan yoo kaffalu dhibbarraa parsantii 15 TRX guyyaa guyyaan isiniif kan kennu ta'a jechuudha. Fakkeenyaan 20 qofa investitti godhame 20 deposit godhe waliin haa ilaallu. Iddoo deposit jettu tana tuquudhaan 20 amma deposit godhee dhufuu kiyya kun asitti TRX kan jedhu isinitti agarsiisa. TRX kan jedhu irra seenna. Egaa isii jalqaba irra jirtu tana jechuudha. Amma deposit kan irratti godhe egaa complete jedhee jira. Dabree fi jira jechuudha. Successful complete jedhee jira. Mee gara duubaa deebi'ee haa ilaalu. Baalaansii kiyyallee kun hir'isee jira. TRX 5 qofa qabdanaan jedhee jira jechuudha. 26 qaba ture asitti. Refresh yoo amma godhu immoo 5tti deebiti kun deebi'ee jira jechuudha. Narraa hir'isee jira. Asitti immoo kallattumaan mee gara saayitii deebinee haa ilaallu. Saayitichi isa kana fakkaataa amma iddoo isii recharge jettu sana tuqna jechuudha. Jalqaba iddoo transfer to basic jedhu tuqne ergasii immoo iddoo recharge jettu isii gadii tana tuqna. Ergee jira waan ta'eef waaw kuno asitti sadi naa kennee jira. 17,800 ture yoo dura 17,823 jedhee jira. Complete ta'ee jira jechuudha. Mee maayinaa seennu. Wow, deposit TRX 20 godhee jira jechuudha. Amma kallattumaan withdraw kan jedhu bira dhaqnee ilaallame. Withdraw. Wow, kuno asitti kan arginu TRX 3 boonasii naa kennee jira. Amma TRX 3 boonasii inni naa kenne akkamitti akka baafnu jalqaba irratti enter the withdrawal amount jedha. Hanga baasuu barbaadde guuteedha. 3 jedhaanime. 3 guutee jira. Amma immoo bind the withdrawal address jedha. Adreesii fidee dhufa jechuudha. Adreesii fidee dhufa. Eessaa fidee dhufa? Bakkuma dura irraa baase irraa fidee dhufa jechuudha. TRX 5 qaba ture asitti. Irraa 25 adreesii koppii godhadhee jira. Koppii isii jettu tana tuqee jira jechuudha. Duuba deebuudhaan TRX 5 asii qabaachuu ilaalaa hundi keessanu. Kallattumaan gara saayitichaatti deebi'a. Saayiticha bira dhufee jira jechuudha. Jalqaba adreesii kiyya save godhadha asirratti. Koppii godhee kan dhufe kuno paste jedhee ni jira. Add address jedhee add jedhee ni jira. Confirm. San booda submit kan jedhu qofa tuquudhaan paaswoordii jalqaba yeroo gara saayitii kanaa galmoofnu barreessine san asitti barreessuu qabna jechuudha. Submit. Wow, confirm jedhe 0 taatee jirti. Confirm jedhaani. Ergee jira jechuudha. Already mee kara 17,823 deebinee kuno 17,820 jedha jechuudha. Amma kana sirraa qabu TRX kana jechuudha. Inni kaboona siinaa kenne 17,820 invest irratti godhe deposit 20 irratti godhe irraa 3 argadhee jira jechuudha. Irraa saayitichi kana fakkaataa. Haalli galmee isaa hoo akkami kan jedhuuf mee nama jalqaba naa erge bira deemuudhaan haa ilaallu. Nama kanatu liinkii isaa naa ergee ture. Liinkii isaa naa erganii booda galmaa'ee mee anillee amma haala kamiin nama galmeessa kan jedhuuf akka galmooftanii xumurtanii maal gootanii saayituma keessan irra deebitanii iddoo share jettu tana tuqtan. Share kan jedhu kana tuquudhaan copy jettanii iddoo tana tuquun copy successful jedhe nama barbaaddan bira dhaquudhaan maal gootan paste jettaniin jechuudha. Kuno paste gootanii jirtan jechuudha. Amma asumaan kallattiidhaan erga seentanii booda liinkicha gad tuqxanii liinkii akka gadi tuqxaniin galmaa isiniin jedha. Lakkoofsa bilbilaa ittiin galmooftu jechuudha. Callistaanii tumamee 9
kudha tokko kudha tokko kudha tokko kudha tokko kudha tokko hayyee galmaa'uuf jira jechuudha. Paaswoordii kennitanii fi 1 2 3 4 egaa paaswoordii kennitanii fi erga xumurtanii booda lakkoofsa bilbilaa ittiin argamtan kan waatsaappii keessanii barreessaa jedha. Isuma ittiin argamtan barreessitaniif jechuudha. San booda verificationii barreessaa jedha. WVWE jettisii tana barreessitanii register jettaniin jechuudha kallattumaan. Verification code must be yeroo lama isin gaafata jechuudha. Yoo sirrii ta'e illee irra deebitanii eegdanii hin tuqxanii galmaa'e jechuudha. Image verification code error jedhe verification coding keessan sirrii miteedha. Y6T mee register jettaniini takka turaa isiniin jedha itti deebitanii tuqxanii yoo sirrii ta'e ni fudhataa jechuudha. Yeroo lama tuquu qabdan galmaa'uudhaaf yeroo takka qofa tuqxanii isin hin galmeessu. Save jedhattanii san booda kallattiin kun 1700 isinii kenna jechuudha. Haala kanaan san booda kallattumaan gara deposit seenuudhaan akkaan duratti deposit godhe san deposit seenuudhaan transfer to basic account kan jedhuun filattanii copy isii tana gootanii gara walletii qabdanii deemuudhaan walletii qabdanirraa garanatti maal gootan jechuudha. Transfer gootan. Walletii fakkeenya Binance yoo qabaattan yookiin immoo kan biraa Trust Wallet fa'aa yoo qabaattan isarraa garana erguu dandeessu jechuudha. Mee kan duratti 5 turtee 3 withdraw goone sun dhufteef hin dhufne amma waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Asitti hanga amma 5 jetti TRX dura irraa haftetu jira jechuudha. Refresh goona kuno 8 ta'ee jira. Wow! TRX 3 na ergee jira jechuudha dhaabbatichi kuno. Wow! Saatichi dhugaadhaan ni kaffala jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa yaadaaf gaafii qabdan kamuyyuu na gaafadhaa. Dabalataan viidiyoowwan gaggaarii argachuu yoo barbaaddan haaluma kanaan nu hordofaan yaadaaf hawwii kooti. Amma immoo indirect boonasii yeroo duratti isa galmeessuu akkaawuntii isa dura galmeesseen argadhe kan ilaallu ta'a jechuudha. Indirect boonasii hanga generation 3 ni kaffala waan ta'eef irraa gadee keessanirra nama sadaffaa galmaa irraa qabee isiniif kaffala waan ta'eef hanga dhaloota sadaffaatti indirect bonus argachuu dandeessu. Mee 20 invest ka godhe sanirraa hangam akka argadhe waliin haa ilaallu. Egaa 20 an invest godhe irraa kallattiin iddoo maan jettu seenna. San booda iddoo withdraw jettu tana seenna. San booda kanarraa irraa baasee jira already. Mee iddoo kana dhufuun wanni nama gammachiisu yeroo lama yeroo sadi ni kaffala jechuudha. Kuno 3.2 boonasii argattee jirtanaan jedha 20 irraa 3.2 argattee jirtanaan jedha. Indirect bonus jechuudha kuni. Mee amma kallattumaan withdraw isii taasisnee haa ilaallu. Dhiifama waan biraa tuqeetiin na jalaa bade. Amma iddoo kana tuquudhaan kallattumaan haa ilaallu. Mee 3.2 withdraw godhuu danda'a fi hin danda'u isallee guutuu isaan ilaalla. Withdraw barreessee jira 3.2 boonasii qabullee barreessee isii tana tuquun withdraw jedhaan duratti waan baasee jiruuf frequency withdrawals confirm jedhe mistake tuqaa lamaan sun baasuun hin danda'amuun se'e mee submit kan jedhu tuquudhaan irra deebi'ee yaala jechuudha. Mistake confirm. Kanaaf duratti withdraw waan godhee jiruuf sa'a 24 keessatti withdraw allama gochuun hin danda'amuun se'e. Kana fakkaata kabajamtoota hordoftoota keenya ulfaadhaa horaa bulaa tiimii keessan immoo asitti ilaaluu dandeessu. Namoottan isin jala galmaan tiim kan jedhu tuquudhaan kunoo tokko isaanii namoottan as jala galmaan boonasii meeqa isaan irraa akka argattan isiniif barreessee kaa'aa jechuudha. Saayitichi eenyummaan haala salphaa taheen garana deposit godhuudhaan irraa argachuu danda'a. Bilbiloottan isaanii waliin akkatti isinii kaaya maqaa waliin isinii kaaya jechuudha. Yoo maqaan galmooftan yoo bilbilaan galmooftanis haala kanaan isinii kaaya jechuudha. Isin jaaladha isin kabajaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Level 1 level 2 level 3 jedhee itti fufa jechuudha. Haala saniin level 2 irratti mee fakkeenya eenyu fa'a akka jiran haa ilaallu. Level 2 irratti namni kun hin jira, Yuusuf hin jira, Firaan hin jira jechuudha. Gara level 3tti hogguu ceenu immoo level 3 0dha, namni tokkoon hin jiru jedha. Kanaaf galatoomaa ulfaadhaa haala kanaan isinillee deposit godhaa.
osoo hin turin amma deposit godhaatee argadhaa ture taanaan booddee saayitichi cufachuu danda'a jechuudha. Carraan jalqaba kanaa simbirrillee allaattinis tan dura buuteetu tan ganamaan baateetu tan barii baateetu foon argata jedhanii miire horaa bulaa deebanaa isin jaaladha isin kabaja. Guyyaan guyyaa gaarii isiniif haa ta'uu. An Khalil Turee Arboor Online School kan keessanii Arboor Online School jajjabeessaa sheer walii godhaa viidiyoo kanaa namoota hedduu bira akka ga'u namoonni hedduun afaan ofiitiin fayyadamaa biizinasa ofii yookiin immoo dalagaa ofii haa dalagatan isiniin jedha. Galatoomaa mana keessan taatanii dalagaa sassalphaa akkanaa guyyaa guyyaan hojjetadha. Horaa bulaa deebanaa barri quufaaf gabbinaa. Gadaan immootu gadaa qananiif nagahaa isinii taatu jedha.